እናርከበ ዱታ ትርጋ ረቢ ከመጣው ጀምሬ በቃ ስርስር ነው የምተኛው እንዴ ለማብዬ ነው እኔ እንደዚህ ስቃዬን ጭንቅት የሚያየው ለማብዬ እንዴ እዛ ሸቀጥ እየሸጥኩት እንደዚህ በሂግሬ ያዝ አድርጌ ዳቦዬን መከራ ሳይቼ ለማብዬ ስለው ምን አረኩት ሰጣሁት ወጥቼ ጌታ namoonni hedduun keessaan qorsaa anim relationship keessa jiru kana keessatti hedduu miidhamaatiin jira sababni isaa namni na dhageeffatu hin jiru akkasumas yoo miidhame namni naaf rifatu hin jiru ammallee yoo wanni wayii uumame rakkoo wayii narra uumanii ani rakkoo saniin deebisanii anuma waqqasanii miidhamaanis ana waqqafamaanis ana kanaaf mee waan tokko asirratti viidiyoo tokko nu hojjedhu jettanii namni baay'een keessaan gaafii kan gaafattan hedduudha jechuudha. Kanaaf keessaan nama tokkoof deebisuu irra walitti qabee hunduma keessaniif akka deebi'u ta'utti waan hojjetaa jiruu fi viidiyoo kana hundi keessanuu koppii liinkii sheer akkasumallee mallattoo eda'uu tana balleessuudhaan maatii ta'uudhaan nama hunda bira akka ga'u godhaa. akkasumas komentii irratti yaada keessan kaa'aa jechuudha. Tokkoffaa namoonni situeeshinii akkanaa keessa jirtanii tarii hin hubanne yookaan hin beekne malee namoota narcissistic behavior qaban yookaan ammoo namoota narcissistic ta'an wajjin jiraataa jirtan ta'uu danda'a jechuudha. Narcissistic maaliidha jechuu dandeettan? Narcissistic jechuun namoota ilma namaa kanaaf jechuudha. Rifannoota xiqqoo mallee hin qaban. Ilmi namaatiif ni rifataame kan beekneefu isaan garuu haadha manaa taatee jaalallee taatee ati feetu falaxamii ati muramii ati baqaqii homa kamiinuu ta'ii bakka xiqqishuu rifannoota siif hin qabanii jechuudha. Asitti amma miidhaan guddaan warri relationship narcissistic relationship keessa jirtan jechuudha. Kanaaf maaltu jira isaan yeroo hundumaa jechuudha. Xiyyeeffannaan isaanii guddaan wanta ofii fedhan qofa irratti. Waan ofii fedhan san dhabanii jennaan gammachuu ofii xiqqishuu saniif jedhanii gammachuu ofii xiqqishuu dhaban saniif jedhanii wanta jireenya kee guutuu balleessaa sirra raawwachuu danda'u. Akka malee gara jabinni isaanii daangaa hin qabu jechuudha. Okay? Akkasumallee amalli isaanii ulfaataan kan biraatis waaqeffatamuu barbaadu. Akka rabbii kanatti na waaqeffadhu siin jedha. Okay? Gabbaramuu barbaadu jechuudha. Waanuma ati uumamaan amaluma bareedaa uumamaan rabbi sii kenne kana sirraa fudhatanii gara ofiitti deeffatanii ittiin waamamuu barbaadan hagana ulfaatanii jechuudha. Eenyummaa kee sirraa fudhatanii ka ofii godhatanii ittiin boonuu barbaadan milkaa'inni ati milkeessite wayii gara ofiitti as deebisanii yeroo kamiinuu ittiin of dhaadhessuu barbaadan namoota biratti hedduu maqaa ofii kana eeguudhaaf ul'aantummaadhaan akka hawaasa biratti beekaman barbaadu. Yaaliin isaanii guddaa halkanii guyyaa hawaasa biratti namni akka isaanii akka hin jirre gaarummaa irraa nama addaa ta'anii dhiyaachuudhaaf baay'ee xaaru. Garuu namoota waliin jaalala keessa waliin jiraatan yoo ta'an xiinsammuu isaanii miidhuu irraa kaka'e jechuudha. Akka namni sun jireenya san keessatti eenyummaa ofii dagatee because dursanii si miidhanii miidhaa san otuma si miidhanii namnis arguu atis argituu yoo feete ragaa viidiyoo qabaattee yoo inni si miidhu akkana itti mudhiftee yoo jette akka si miinetti itti cichanii mormatan jechuudha.
tasuma responsibility hin fudhatan waan san keessa itti cichanii mormanii hamma danda'aniin sirra deebisanii si hin cabsuu yaalanii boodarra si cabsuu dandeettii guddaa taaktikii guddaa taphachuu danda'u jechuudha relationshipii kana keessatti namoonni akkanaa kunniin narcissistic behavior warri qaban kunniin. Kanaaf namoonni hedduun maal jedhanii nama kana ni jijjiiraa jedhanii wajjin diil godhaa jiraatan. Nama kana immoo jijjiiruu hin dandeettu. Abadan namni sun situ jijjiiramee achi keessa of dhabee hafa malee ati nama san jijjiiruu hin dandeettu. Kanaaf relationshipii keessatti namni nama tokko ni jijjiiraa boru jijjiiramaa waggaa hadhaa jijjiiramaa jedhaa amaloota kanniin otoo irra argu deemaa jira yoo ta'eetiin jedhe tasumaa nama kana akka jijjiiruu hin dandeenye of amansiisee ejjennoo mataa isaa qabaachuudha qabaa jechuudha. Moor warri amaloonni akkanaa bultii fi akkasumallee relationshipii hiriyyummaa jaalala keessattis namiidhaa jira jettan caalatti akka ifa isinii ta'uuf viidiyoo asirratti dheeraa kaa'uu waan hin dandeenyeef YouTube irra isinii kaayaatiin jira. YouTube irraa dhaqaatii YouTube qorsaa fayyisoo linkiinis jala kana jira. Dhaqaatii ilaalaa irraa hubadhaa isiniin jedhaa. Viidiyoo kana hundi keessanuu waliin share godhuudhaan manaafis maatii ta'a galatoomaa. Nama duraan jaalattan tokko ka dura guyyaa hunda walii barreessitan barreeffamni gabaabbataa bilbilli guyyaa hunda walii bilbiltan xiqqaataa oolaa bultiin nagahaan oolu buluun keessan ka wal gaafattan akkuma fedhe ta'aa yoo dhufe waan tokko isinii hima. Maaltu ta'aa jira jettanii halkan hirriba keessa kaatanii bakka teettanitti yaada keessa seentanii ofiin kophaa keessan haasayaa jiraattan ta'uu danda'a. Haala kana keessa jirtan ta'uu danda'a. Asirratti waan tokko isinii himuu barbaada. Namni si jaallatu tokko gaafa si dhiisee deemuu barbaade ni beeksisa. Sababa baay'isaa waan ofii balleesse tokko si deebisee siin sababaa. Namni si jaallate si dhiisee yoo deemuu barbaade yaaddoo kee ka dura ati itti himattu gurra sii kennee si dhageeffata ta'e amma garuu tapha itti ta'ee isaan kofalchiisa. Taphni kee ka dura sirraa dhagahuu yaadan amma garuu isaan cinqa. Namni si dhiisee deemuu barbaade afaaniinis dubbatuu baatu gochi isaanii ifaadha. Garuu immoo turee siif galeera yoo ta'e malee isaan dursanii siif himanii jiran. Eeyyeen. Namni jaalattu tokko si dhiisee deebi'ee immoo ofumaan yoo deebi'e sababa mataa isaa danda'e qaba. Si barbaadeetii miti. Tokkoffaa bakki deeme sun hin taaneef yookaan immoo namni inni bira deeme sun nama si hin geenne. Kanaaf deebi'ee naannahee deebi'e. Lammaffaa faayidaa wayii kasirraa argatu hin xumuranne faayidaa santu jalaa hafee jechuudha. Kanaaf deebi'ee si deebi'e namni sun. Nama tokko duruma dhugaadhaan jaalladhu onnee kee kenniifi garaa qulqulluudhaan. Garuu namni sun deemee jennaan jireenya kee keessatti hin deebisin. Maaliif jennaan eega deebi'ee tistiis akka tisiisaa waa hedduurra qubatee waan deebi'uuf si najiseessuu danda'a. Eeyyen.